السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمت الجالة توتر دورة من جميع أكم تستان من قسم فيادا عنا قوت الحمد لله قلت ربي وانا روان في راد اللي وانت قوجت بربادا قروجي كانت دون سنين من درتي لأن channel kiyya haaraa taatan subscribe like share gochuu hin dagatinaa warri haaraa dhuftan nuti dabalamaa maatii keenya ta'anis sinin jira channel michuu miidiyaati. Har'a wanti qabadhee isinii dhufee maaliidha yoo jettanii akkuma argitan inni kuni ni mul'atan jedhan yaada isaanii waan irraa hojjetanii maal hojjechuuf deemaa yoo jettanii daabboon hojjechuuf deemaa hanga dhumaatti na waliin tura. Wantoota qopheeffadheen isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti asitti qopheeffadhe aananii itti aansuudhaanii beekin boodar ni mul'ata jedhan yaada. Beekin boodar isa kanaadha. Vaniliyaa ni mul'ata jedheetuma yaada. Vaniliyaa hin fayyadamaan daabbootti jechuudha yeroo baay'ee. Akkasuma immoo killeedha. Killee lama asitti sukkaara soogidda abba soodaa ershoo yookiin kaameraa jechuudha. Waan kana qopheeffadhee jira. Akkasinitti mul'isuu hin dagadee. Asitti immoo aanan boodiroodha. Boodira haaliib niidooti. Hundumaafuu lafaana tura akkamitti akkan hojjedhu isinitti agarsiisa. Daabboo hojjechuu deema. Zayitas qopheeffadhee jira. Asitti mul'ata jedhee yaada. Killee abbaa lama haaliib niidoo halimniidoo kaameraa abba soodaa soogidda sukkaara hundumaayyuu bakka tokko itti qabbuusa jechuudha. Waliin naaf deemna waan ta'eef hunduma isaanii bakka takkatti itti gadi buusee jira. Gasii waliin nahaa jechuudha. Ini kasih toko zait itu benar. Ini normal sih ya curah. Sini berbaca terus tahu malah. Nanti kita kan walin aha. Ini pun uangnya coba bang. Asirlah atau bikin bodoh rata kau itu baca. Como jechuudha vaniliyaa irraallee wanti nuyi itti buusa hin guddisa hin fakkaate. Egasii isa kana wayyaachisa. Kaameraan kiyya waan kan qabu jiru na wajjisa jechuudha. Egasii kuni egaa wayyaa kee booda isaan qopheeffadhee bishaan qulqulluu qopheeffadheera. Akkasuma immoo daakicha kiyya qopheeffadhee jira. Hammi kun nagahaa yoo nan keenya immoo dabalachuu nan danda'a akka fedhii keessaniiti. Yoo nama baay'ee nyaattan ta'e ammuma murteessan amma maatii keessaniiti jechuudha. Nu biratti maatiin isanii fayyadamanii warri bira jirus. Egasii amma foon itti buufadhee harka dhiqadhee biyyaan sukkuumadha jechuudha. Kanatti waan danda'u miti akka eegan dhiqadhee booda daakuu biyyatti dabaladhaan harka kootiin sukkuumadha jechuudha faana tura. Egaa hordoftoota biyya haala kanaan amma na barbaachisutti buufadhee jira. Amma harka koo dhiqadheetti jira. Harka kiyyanaan sukkuumadha jechuudha. Faana tura daakuus bira kaa'adheen jira. Na jalaa laafa taanaan itti dabalachuu danda'a jechuudha. Kanaaf falta harka tokko kaamera qabee jira. Kaameramaan isin qabu hanga silaa
Akkasumas stand mobaayilii sin qabu bita jedheetuma yaada sagalee isaatu ilaalaga afaan dhofti misimichuun farda haala kanaanii sukkuma cuccura qopheessee sukkuma bareechiseen xumuree walitti deebinaanis fincila qaaliiwwan kun ayyo bilayyantii xumuree haala kana irra geessee jira ammuman wanni godhe ammuman akkanatti qopheessee garuu na yaamanii jennaan biraa deeme malee jidduudhaan jechuudha akkanatti laasgatiidhaan cufee jira eegasiyyuu waan tokko itti uffisuu qaba akkasitti waan tokko uffachuu qaba hin turu yoo guddate daqiiqaa 20 caalaan turu iddoon isaa iddoo ho'aa taanaanii iddoon an jiru kun kushinaa keessa waan ta'eef kushinaan baay'ee ho'aa jechuudha soo kanaafi dafee na bahuu danda'a walumaan turra hangasiif na wajjin tura hanga dhuma isaatti daabboo akkamii akka ta'u daabboo akkamiiti laata kaamichuun hojjette kan jedhuuf ilaaluudhaaf hanga dhumaatti ilaalaa daabboo baay'ee bareedaa akka bahu abdiin qaba inshaallahi baroonni mana keessanii teettanii yoo isinii danda'ame gammadaame yoo isinii danda'u baatamoo ofii keessanii bitattanii gaafa akkasitti dalagattanii jettanii ciree keessan ganamaatiif baay'ee bareedaadha baay'ee barbaachisaadha jechuun barbaada akkasitti nyaadhaa dalagadhaan isiniin jedha ofii keessanillee bitattanii haala mijataa yoo qabaattanii takka qarshii 3 kiiloon takka bitachuu dandeessanii godhattanii akkasitti shaayii keessan waliin ganama buna keessan garaa duwwaatti dhuguu irra isa wajjin ciree bareedaan isiniif ta'an isiniin jira haala kanaan mana keessanitti nyaadhaa hojjedhaadhaan dhamaan isiniin jedha daabboo kiyya kanammoo hanga dhumaatti na waliin tura maal akka ta'u maaliif akka maal akka ta'u daabboo akkamii akka ba'u jechuudha ani wantoota itti godhadhee daabboon ulfaata akkana jalaaf hin taaneef jechuudha kaanii wanni itti godhadhee killee fi akkasuma immoo aanan akkasuma immoo beeking powder fi vaaniliyaa wanti itti godhadhee fi akkana jalaa hin ulfaannee fi akkasuma immoo bifti isaallee akkanaaf addaatutti akka gaariitti kan nama hawwatu akkanaaf ta'uudhaa fi isiniin jedha sukkaarallee kan itti godhadheef yeroo baay'ee soogidda yookiin ashaboo baay'ee waan anan jaalannee fi kan maafi an akka ofii kootan dalagadhe wanta hojjetan uf fakkaadhe kalaqa ofii kootiin akkanatti toletti hojjedha isin ammoo yoo isiniif ta'e hojjettanii mana keessanitti dhandhamtanii jechuudha kanan isiniin jedha hanga inni naaf bahee gara ibiddaatti geessinutti jechuudha yeroo inni bahilleen isinitti agarsiisa achi boodammoo gara ibiddaatti geessina jechuudha dura ammoo kuf jechuu qaba yookiin ammoo ol bahuu qaba waan ta'eef hangasiifu na waliin tura ayya haala kanaan bahee jira na argatu jedhee yaada inni fakkaatu ammas haa bahuun barbaadaani akkaan barbaadutti baay'ee ol hin baane inni hafaayyuu jechuun iddoon kaa'ee jiru baay'ee ho'a gatii ta'eef wanni ta'ee jira dafeen daqiiqaa 10 guunne jechuudha kan inni akkanatti ta'e ammas olaa bahuun barbaada jechuudhaani soo kanaaf nafaanuma turaan isiniin jedha haala kanaan qopheeffadheen jira amma oobni kiyya banee jira waan ta'eef oobni kiyya keessan galfadhaa gaafa achi keessa galfadhee bishaatee gaafa nyaadhu isinitti agarsiisa na wajjin tura ayya buleeyyantii akkana fakkaata daabbichi amma bahee jira oobni keessaa kana fakkaataan isiniin jedha haala kanaani qinatti qophaa'ee jira amma muraasa irra naa eega manuma baasee waan ta'eef xinnoo naa qabbanaayyuu eegganni qorree muraasa irratti nyaachuu irratti naa eegaan isiniin jedha garaasaa keessa maal akka fakkaatu mureen isinii agarsiisaan isiniin jedha akkanumatti nyaadhu nama godha dhugaa rabbi hedduu mi'aayaadha hedduu namatti tola
kan jalaan jalaa gubate kaan hin beeku ga'anii ibidda jala kaa'een bilbila qabadhe ta'a isinin jedha na waliin tura. Ayyee madhumarra kennee sadumaati daabboon haala kanaan bilchaata jira garuu jalaan ala gubate yaa weeli jala wal fakkaatu wayani fakkaatu argatanii baay'ee na hawwataa baay'ee yaayaadha baay'ee bareeda dhugaa kana ganama kirribaa kaaniin buna wajjin shaayii wajjin akka kiyyammoo bishaan qulqulluu waliin ciree nyaatanii jechuudha. Hedduu nama kan hawwatuudha hedduu mi'aayaa mana keessanitti dalagadhaati. Nama ilaalan isinin jala ani nama ilaala baay'ee mi'aadha baay'ee mi'aa mashallah tabarakallah bilaafiyaa aleenaa isinin jedha nyaannu kana kanan dalagadhaan isinin jedha faaxoochee hanga sa'aatii kanaan waliin turtanii dugalatooman isinin jedha. Michuu miidiyaa laayik sheer sabskiraayib gochuun hin dagatina. Viidiyoo fi hanga dhumaatti ilaaluuf keessaniif hedduu galatooman isinin jedha. Warroonni naaf haarawaa taatan maatii kiyya naataa walitti dabalamnaa firoomnaan isinin jedha. Hedduu galatoomaa hanga qophii fi viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa keessa naaf jiraadha isinin jedha obboleeyyantii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.